waan kanaas asmaanii jedhaniini akkanatti kun olaal isa kanaa jechuudha. Kan wanni kun waan suudii keessa tolfamuu miti. Laal wanni kun Kuweet irraa dhufa, Dubaay ifaa irraa dhufa. Akkanaati mee walumaan laallu hundumaafuu asmaanii jedhanii ilaal isa kana gurraacha jira, diima jira, ati gosa hunda jira, loon magariisa jira. Akkasitteeti inni kun gosa hedduu jira. Kana fakkaatti waan akkanaa kana laal. Inni kun hundi laal asirraa kaasee hanga asitti isuma hanga lafa tanaatti jechuudha. Kun asii ka'ee kanatti oloo tana baha. Akkanaati gaa shabaaba keenya maal jettan isin? Kun olaal gosa meeqa jira? Waan akkanaati gaa isin mul'ata? Kunis asiin kun olaal asiin akkanatti oloon tunis isa asmaanii jedhaniini kunis kana fakkaata. Iddoon dalagaatis tana. Kana wanni kunis waan ibiddaan dhaamsu hoggaa ibiddi qabate waan kana keessaa culuqqaateetiin ibidda kana laala akkasitti daaraa adii takka keessa jira. Ibidda dhaamsiti jechuun nuti waan ibidda dhaamsu. Barmeelli kunillee laalni keemikaala. Waan nama isin garsiise tanaa wajjin dalagama waliin laaqame keemikaala jechuudha. Barmeelli nama isin garsiisan akkanaati. Duuba kanaanis isuma kana ta'e gosa biraa jira. Asmaanuma jedhaniin kanaa saadaa qumaasha jedhaniin kana. Kuni qumaasha asiinis isuma waan akkanaati gaa dalagaan hedduudhaati. Waa hedduu duuba kana jirti. Yeroo biraatti isin garsiisuuf hin deema. Waan akkanaati laan tana hojiin waan akkanaa tana fakkaatti. Gubbaan tunis kunoo akkuma gartan tanaas waan gugurraattichi gubbaa taa'u tanaas waa irraa tolchanii kuni kana fakkaata. Duuba kanaanis isuma akka jirutti beeyta. Mee walumaan haa ilaallu na wajjin deema. Inni kunis ilaal gosa biraati. Isa kanaa fi isa kanaa fi isa kana ol keessatti lallaayineeti waan biraa irraa baafnaa. Wanni irraa baafnu san ammaaf musta'uudaa biraa keessa jirti asin jirtu. Kuni musta'uuduma isaati. Bakka itti dalagamus masanaa biraati. Akkana la. Kunis makbasa jedhaniini waan isa kana keessatti tolchinu ture ammaaf akkasi. Waan akkana kanaa wanni nama isin garsiise tana waliin laayineeti deebinee waan akkanaa tanarraa dalaynaa jechuudha. Amma kana buluka jedhaniini
Buluka kana ciraniiti jechuudha. Maqasa jiru jira ciraniiti. Firaasha yookiin farshaa irraa tolchanii makaddaa fa'aa majliisa jedhaniin kana irraa tolchanii duuba kanaanis isuma kunis akkana gaa isa kana irraa tolchinaa jechuudha. Laal hoggaa waan isa waliin lallaa'inee gosa meeqa laal inni kun hundi as ga'eetii jira. Mee bal'inaan isin garsiisa yeroo biraatiif.